obboleessa keenya abdiitis dhiiqina chitti dhaqin obboleessi keenya na'imaa dhiiqina chitti dhaqin hijaadhaan namni si kakaasee gartee mooraaliin as jala achis hin geessin sanirraa asitti dhaabbatu gaariidha bakka tana hubatee namni shuuf bakka tana hubatee namni walii wanta jechuudha qaban isiniin jaa xiyyaasitti hin gabaabsa akka malaa nurraa godhame. Maashaallah dhufanii abdii aseenuu gadiin bu'aa inshaallah shaaduu manga takkete san dhiifama uummataa gaafatanii Abu Sabraddiin inshaallah jalli irra dabalee akkasii waan ni godha. Akkas taatu Ustaaz Jamaal isintu dubbii oofaa jira waan taateef hanga daabuu taa'eetiin dhaggeeffadha. Eegayyaan dubbii jenne san fixa. Dhuunfattee immoo Abu Muwaasiin arraboota waan gartee uummanni keenya nama dhageenye jechaaf kutaa tokkollee bakka buutee waan akkanaa keessan seenin akka ustaaza tokkotti waan nan sidaamu kan. Ummata irratti hin sidaamu kan. Maal nama si kabaju hawaasni as garagalee arrabaatii kana nama gumaachuu osoo hin taane silaa si kabajuu qaban ture har'aan tana guyyaa meeqa kadhataa jirta waan ta'eef. Kanaafuu diin rabbi hanga dandeessee barsiisi waan kana keessan seenin akka Abu Sabraddiinitti dhaamsinan si qabu. Inni biraa immoo waa'ee obboleeyyanii jira lamaanii uummanni kun abbootii fi ulamaa fi aalimmanii ifitti balleessi dhugaa dubbachuu. Nama dhuunfaa kan isaan dhiifama gaafatanii jiru. Garuu abbootii fi ulamaa fi xiqqeessa waan ta'eef abbaa Jifaaris ulamaa uummata Islaamaati. Gaan gartee ulamaa gartee hamtuudhaan dubbachuun isaan akkas godhuun hangam takka akka gartee rabbi biratti nama gartee gaafachiisu isin caalaan beeku. Inni lafoon ulamaadha. Namni kutaa isaan bakka buufate illee tokko illee hin jiru. Waan fedhe haa ta'u uummanni Jimmaatis obboleeyyan keenya Islaamaa nama ashaaraa lafa kaayee deeme uummata Islaamaati. Jaarraa Abbaa Gaddaatis gameessi ganama nama uummata Islaamaatiif uummata Oromootiif waa lafa kaayee deeme keessaa tokko. Namni bakka isin buufatee nama nu arrabsaa hin jiru. Waan na ajaa'ibe guyyaa irraa keessaa. Ustaazonni keenya ulamaa'onni gartee Jimma keessatti argaman arraan tana aalima muftii guddaa arraan tana addunyaatu maxxansaa jira. Muwaazina Sibna Caalaa beeka sooshaal miidiyaa Muwaazina Caalaa beeka. Imala gartee makiinaadhaan dadhabamee xayyaaraan imalaa jiran muftii keenya gartee rabbi rahamta haa godhuuf awwaaluudhaaf Jimmarraa daarettiin dubbisee ture. Waan isin ajaa'ibe. Rabbiin balaa as gubbara jirtu tana biyyi teenya irratti hin garsiisin. Waan xumuraa kan hin dhaamnu. Dhimma kana duuba uummanni namoonni siyaasaa fayyadamuu barbaadan nama tokko waa godhanii garee gandaa buluu takka na godhe. Takka garee gandaa buluu kana godhe jedhanii dhimma siyaasaa akka ittiin fayyadamne waan kana guyyaa irraa booda hin dabarsinaa. Rabbi sun hin jeeqni bitaa. Ustaazonni akkana. Sirrii miti wanni kun ammoo isaan hundinuu obboleettiin teenya as jirtus obboleessi keenya as jirus namni isaan dhiifama gaafatan aalima isaanii xiqqeessanii aalima isaanii beekaa isaanii hayyuu isaanii xiqqeessanii rabbii dhiifama isaanii haa godhu rabbii isaanii dhiifama haa gaafatan akka walii galatti ammoo uummata Oromoo dhiifama haa gaafatan kanan joo barbaada galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ollagaa isaan naan jira tokko. Ollagaa. Inshaallah. Kana gabaabaa deemnaa. Sekondii diidama. Ustuu Abu Sabraddiin utuu hin deemin jechuudha. Maalaan isin kaasa ustaaz jechuudha marti keessanuu. Waan kana nu abaara. Wallahi alaazim nu abaara. Maaliif wanni kun fooloo baay'ee qabdii beekamtii baay'ee namaa kenniti utuma hin beekamin jechuudha. Ammoo tokko bor ol ka'ee dhuma waan. Amiin. Khayrii malee rabbi hamtuu hin dubbachiisini waan tolaa malee waan hamaa hunda rabbi nurraa haa qabu jechaa. Wanni nan jedhe namni tokko osoo namatti balleessee namaa waliin wal arrabse shuuf anaaf ati yoo wal dhabne na araarfadhuun siin jaa yookiin siin araarfadhan siin jaa walaakin gaafa ati ifii deebitee if arrabsite ayyoon deebi'ee if arrabse namaa wal nan araarsitu beeku dura ifii wajjin wal na araarsite jecha. Takka ammoo akka walii galatti nama nan irraa waa balleesse hundaa waliin na araarsite jecha. Obboleettiin teenya Na'iimaan Khayisiin arrabsite nama tokkollee miti dura if arrabsite abbaa Jifaaris haa ta'u dhaloota gartee nu dura dabre hunda abbootii keenyarraa hunduma gartee abbaa isii arrabsite gabaabdumatti. Obboleessi keenya Abdii Geeraatis kan inni arrabse abbuma fiiti jecha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechaan abbaa keenya abbaan isaatis abbaa keenya haati isaatis haadha keenya. Kanaaf abalu dhiifama gaafadhuudhaa miti amma. Abalu dhiifama gaafadhuudhaa miti. Eega obboleessi keenya Abdiin gartee an dubbii Na'iimaan jette gubbaan dhaabbadhee dubbii sanatti seene eega je'e obboleettiin teenya Na'iimaan dhuftee jirti. Nurallee xiqqoo je'eetuma yaada garte. Akkasuma kam nurallee daa'ima je'eetuma yaada. Mee obboleettiin teenya Na'iima dhagee hojjetaa miti.
Ayyan dhagaa jira. Halas hayyee. Waan inni siin jedhu yoo deebisaadhaa gaggabaabduma naa deebifteetiti waan inni siin jedhus naa jette. Okay. Tokkoffaa duraan dursee. Ustaz Khiyana obsi. Ha Neymar tenya Neymar tani kan bilbila Neymar. There are two Neymas. Neymar ni jira. Neymar biraatti jira. That's what we want to see on video. Easy. Khalid. Wani ada mati tu Neymar. Kolbetti yaamade jira. Sagalee nunu beina ogu Neymar tun dubbate sugutun dubbate sagalee nunu beeka. Neymar tani no kan inshallah. Obsi mucaan miira keessa seentee jirti waan ta'eef dubbii waliin lallaayitiin saniifuu mucaan ammallee tasgabbaa hin jirtu dirqitti tasgabbeessee naziif waan jechuu feetu itti fufi deebisaa seeqannaa waan irra walii galletti mucaan as baatee waan dubbatti. Hayyee bareeda. Takkaffaa. Akkasirraa walii. Hayyee takkaffaa waan irra walii galu takkaa jiru. Waan irra walii galu maali? Obboleettiin teenya Na'imaan badii balleessu Na'imaan gaafannu nuti. Na'imaan gaafannu. Maaliif jennaan kun waan duraan murteessine abbaa ifii arrabsite isiin. Abbaa keenya arrabsite. Obboleessa keenya abdii geeraa badii balleessu abdiin gaafannu nuti. Abdii balleessitee jirta inneen gaafannu laala. Intalaas dabarsa. Na'imaa taanas dabarsa. Kan barbaannu waan ta'eef. Dhiifama asirratti waa takkaan dubbaddaa deeqa lama naaf kannaa carraa naaf kannaa. Khaliifoo akkaan itti sababa jeessu na beeyta. Kajoolleen teenya jechuun karaa keessaatiin ilaa ammaan tanaa warra natti jiranii. Maaliif asirra ol baatu osoo naan jechuun jiraniitiin jechuudha. Osoo isaan na qabatanii osoo hin beekuutiin Khaliifoo kana kabajee mucoo sana karaa dheeraa deemee fidee mucoo sana fidee as biraan jira. San hundaafuu zaata akka keessa dhiifama yoo abdi eega ijoolleen jimmaa dura dursoo nu arrabsiteefu yoo abdiin kun halkan dhiyoo nama 5,000 irratti harargee saffisee hanqa mucattiin san dhuftuu jeelaa mucoo haala namaa jechuun hanqa mucattiin san dhuftuu jee didee arra kanii mucoo fidellee ciqiciqii godha waan ta'eef jecha. Yoo kan Oromoon haa walii araartu jimmaa fi harargeen jettan ta'ee abdii geeraa namtichi jedhamu kun gabbahee yoo jaarraa abbaa gadaa ka xiqqeesse sheekamii biroo ka xiqqeesse. Baay'ee obboleessa jala Ani sirraa hin Na'imaa dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu Na'imaa dhaggeeffadhu siin obboleettii jala dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleettii Na'imaa. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleettii Na'imaa. Na'imaa na dhaggeeffadhu. Gaaffiin kun yoo si bira geete deebiin barbaada. Dhaabbata obboleettii keenya Na'imaa. Takkaffaa dhaggeeffadhu waan takkan siin ja'a. Dhiifama malee maal barbaadan jiru? Lakki dhiifamaa fi dhaggeeffadhu waan takkan siin ja'a obboleettii keenya Na'imaa. Waan takkan siin ja'a. Dubbiin dubbii dhiifamaatiin takkaffaa obboleessi keenya abdiinis nu kabajee as dhufe malee namni dirqamaan isa fidee miti sii galee. Wanni ati namtichi jettuuf hin jiru jechaa isaan. Takkaffaa namtichi jettee wanni wal xiqqeessinuuf takka illee hin jiru asirratti. Tartiiba waliin haasawaa jirra atummaa nuti tartiiban haasawu. Ustaz dhaggeeffadhu tartiiban haasawu dura. Ustaz Cufadhu muuziqa faasawu dhiisa. Ustaz tokko naa kadhalu. Oggota alfaqi. Maal yoo naa jettee? Ilaa maal jettee Ustaz? Dhukkubni isaa farda ajjeesuu jedhama miti. Mucaan kun gaafa viidiyoo kana hojjettu yoo Na'imaa kanaan mari'attee hojjette walumaan dhiifama gaafatani. Abdiin intala kana gaafa deebisuu jechuudha. Siin mari'attanii yoo nu arrabsitanii walumaan baatanii dhiifama gaafattu. Abdiin dursa dhiifaman gaafatu. Mari'allee nu hundinuu isin arrabsu. أين اليقين على هذا؟ أين اليقين على الشاشة جلال أين اليقين؟ الفقي معاذ ديسي أبدي جيران دبتين Abdii dhaabadhu. Abdii callisi sin laallatu. Abdii callisi sin laallatu. Abdii callisi. Ummata Oromoo kun kana qabaddaa deema. Abdii waan namni sin dubbatu dhaggeeffadha. Waan namni qoy ati bakka bu'aan kee alfaqii gooteen arganne alfaqiin dhufe dubbataa amma booda dubbate yoo amma booda dubbate kan dubbate fira maas dhoorke waa takka nun godhan jarri lachuutu Oromoofis waa takka godhan nuufis waa takka godhan dhugaa ittiin tanan baran gabaabduu takkana gabaabduu nan tiimu jiru tana abbaan fedhes taanaan asitti namni dirqamaan nama yaamee wanta jee hin jiru sii galee namni dirqamaan funyaan nama qabee nama fides hin jiru hundinuu kabajaa waliitii fi jaalala waliitiif obbolummaadhaa jecha nagaan kabajaadhaan dhufne malee
namni irra laala obboleessa keenya Na'imaa dhaggeeffadhu. Na'imaa dhaggeeffadhu laala dhaggeeffadhu Na'imaa dhaggeeffadhu siin obboleetti keenya dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleetti keenya Na'imaa. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu obboleetti keenya Na'imaa. Na'imaa na dhaggeeffadhu. Gaafiin kun yoo simbira geete deebiin barbaada. Laala dhaabbata obboleetti keenya Na'imaa. Takkaffaa dhaggeeffadhu waan takkan siin ja'a. Lakki dhiifamaa miti dhaggeeffadhu waan takkan siin ja'a obboleetti keenya Na'imaa. Waan takkan siin ja'a. Dubbiin dubbii dhiifamaatiin takkaffaa obboleessi keenya abdiinis nu kabajee as dhufe malee nama namni dirqamaan isa fidee miti sii galee. Wanni ati namtichi jettuuf hin jiru jechaa isaan. Takkaffaa namtichi jettee wanni wal xiqqeessinuuf takka illee hin jiru asirratti. Tartiiba waliin haasawaa jirra atummaa nuti tartiiban haasa'e. Dhaggeeffadhu tartiiban haasa'e dura. Cufadhu Mu'aaz qofa haasa'u dhiisa. Ustaaz tokko na dhaggeeffadhu. Oggota alfaqi. Maal yoo naan jettee? Ilaa maal jettee ustaaz? Dhukkubni isaa farda ajjeesuu jedhama miti. Mucaan kun gaafa viidiyoo kana hojjettu yoo Na'imaa kanaan mari'attee hojjette walumaan dhiifama gaafatani. Abdiin intala kana gaafa deebisu jechuudha. Siin mari'attanii yoo nu arrabsitanii walumaan baatanii dhiifama gaafattu. Abdiin dursa dhiifama gaafatu. Mari'annee nu hundinuu isin arrabsu. Abaara dabalatama. Aynal yaqiin Abdiin dursa si bu'ee dhiifama gaafatu. Jala isin gaafatu dhiifama isin gaafatu. Mu'aaz dhiisi. Abdii dhaabadhu. Abdi callisi sin laallatu. Abdi callisi sin laallatu. Abdi callisi. Ummata Oromoo kutaa kana qabaddaa deema. Abdi waan namni sin dubbatu dhaggeeffadha. Abdi bira jira callisi. Abdi callisi. Waan namni qoy ati bakka bu'aan kee alfaqii goote hin arganne alfaqii goote hin arganne alfaqiin dhufe dubbataa hin jiru. Amma booda dubbate yoo amma booda dubbate kan dubbate fira Mu'aaz dhoorke. Waa takka nu godhan jarii lachuutu Oromoofis waa takka godhan nuufis waa takka godhan dhugaa ittiin. Tanan baana baran gabaabduu takka gabaabduu nan tiimu jiru tanaan. Gabaabduu nan tiimu jiru tana. Abbaan fedhes taanaan asitti namni dirqamaan nama yaamee wanta jee hin jiru sii galee. Namni dirqamaan funyaan nama qabee nama fides hin jiru. Hundinuu kabajaa waliitii fi jaalala waliitiif obbolummaadhaa jecha nagaan kabajaadhaan dhufne malee namni irratti namni humna lallaallatus hin jiru jecha namni takka illee noon tana jala sararaati beekatan. Isinitti hima isin hundattu. Maaliif jennaan khaliifis nama dalagaadha ba'asu dalagaa mataa ifii qaba jecha. Arra gaafa as dhufnu immoo rakkoo hawaasa keenyatti galee kana akkamitti sirreessinaan nu yaachisee nu fide miti. Wanni nama ajaa'ibu hasilaa sangaan iyyuu qacceen iyyaa jaan beeyta. Hasilaa nuti warri silaa yeroo teenya gubee dhufe isiniin loluudhaan malee isin lammeen nutti as lolu jirtan waan ajaa'iba rabbii jecha. Dhiiraa fi dhalaadhaan gamaa gamanaan nutti as lolaa jirtan walaa abditti qabii walaa na'imatti illee jecha. Kun dogongora guddaadha. Isinirraan eegamu. Badii isin balleessitan hawaasa keessa waa hedduu deemaa jira. Badii isin balleessitan hawaasa keessa waan laaqamaa jiru santu nu yaachisee dhufne malee nuti silaa beeki akka isinirraa eegamu abooga isin obboleeyyan keenya gurguddaadha. Obboleeyyan keenya waan taataniif badii nuti balleessine tana argitanii nu sirreessuudhaaf dhuftanii nu galatoomaadhaatiiti hayyee gaafa ummata balleessine ummata keenya aboo yeroo san aarree dubbanneetiti dhiifama dhumte kala sangasi. Nama beekuutu hangasi gabaabsaa beeka. Yommuu lakki na jala deemaan dhufte dubbii tan na jala harkisaa isin duran harkisaa yoo dhufte dubbiin ta biraa dhufe jecha. Obboleeyyan keenya Na'imaa jaarso waan ati jettee jira amma haasawa irratti. Nuti dubbii gabaabsuudhaaf deemuu jirra malee dheeressuuf deemuutti hin jiru. Dubbii gabaabsuuf deemuu jirra nuti. Takkaffaa yoo obboleessa keenya gartee abdii geeraa maqaa isaa kaasuun barbaadin maqaa isaan kaasiniitiitiin bira dabbiri. Wanni immoo as gubbatti jechaan nama tuttuqanii takka illee hin jiru jecha ati san tuqin abdii geeraas nam takka illee hin tuqin nam takka illee tuquu danda'u asirratti. Maaliif jennaan manni kun mana khaliifi mana namaa dhufanii mana namaatirra waliin tuttuqan jecha. Wanni dhuftaniif immoo waan araaraati. Kanaaf an dhugaa jirtu sinitti himeetiin abbaan fudhate abbaan hin fudhanne immoo karaa isaa qaceela jecha. Kanaaf obboleeyyan keenya Na'imaa tateetii ammaan tanan dhagee anillee wajjin mari hadheetii waan kana godhe ati jette amman si dhagee malee amma duran dhageenya. Na'imaa taan ittiin quba qaban waan tana daleeyti. Atis yoo wajji jiraattes wajji jiraachuu dhabaattes abbaan dhimmaa eega Na'imaa taan taate Na'imaa taanii wajjin waliin nu dabarsi waan wajjin haasoo nu jira isiidhaa wajjin haa goola banunti waan jiru feetu haa qeebaltu feetu haa